Dawiti oneko Mwai midagina ke Ndate midagsita Nyate na milake Arada natate Urji simananke Nafara rabtu Amale oneke Acha marka funi daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkamiin nagaa qabdanii jirtanii bakkuma isin jirtanitti nageenya kiyya simbira haa ga'u jecha har'ammoo waan ajaa'iba qophii addaa tokkoon qabadhee deemaa jira amma hirriba kaa jira jechuudha subiiree bari'aa jira kanaaf qophiin kunis maali jettanii isin nagaafachuun keessanii hin oolu jechuudha akkuma beekamu jechuudha irraa karaa dirree kubbaatiin deemaa jira jechuudha. Kanaaf garee ajaa'ibaa tokko qabna gareen sunis garee akkam akka ta'e wajjumaan daawwattanii kanaaf garee saniif kennaa addaa tokko qabadheetiin deemaa jira jechuudha namni tokkos hin beeku surprise gochuudhaaf deemaa jira jechuudha kanaaf maal akka ta'ee fi maal akka qabee deemuu achumatti wajjin laalla kanaaf hanga qophii xumura qophii keenyatti nu wajjin turaan immoo affeerraa kenna qabbannis baay'ee jira baay'ee qabbanaa akkuma agartan kun kootii jala lixeetiin deemaa jira jechuudha kanaaf dirree kuwasisan erga dhaqneen booda kennaa akkamii akka qabee dhaqe kennaan sun immoo maal akka ta'e wajjumaan laallaa jechuudha isaan qofaaf miti surprise jechuudha isaan qofaaf miti isinillee akka surprise ta'u abdiin qaba gareen kunoo garee akkamiiti gareen kunoo maaliif uumame ijoolleen garee san keessa taphatanoo amala akkamii qabanii kennaa kana immoo akka kennuuf yookiin akka isaan gammachiisu kan na taasise maaliif akka ta'e xumura irratti jechuudha anaaf isiniif ibsa jechuudha hanga xumura qophii keenyatti na duukaa turaan immoo affeerraa kiyya kanaaf qabbanni baay'ee natti qorree jira asumaan du'aayii godhaa jechuudha duuba kanatti baadhee deemaa jira jechuudha meeshaa kennaaf deemu meeshaa kennaa waan akkanaa kanaan qabattee deemtaallee akkanaan hin jenne haaluma yeroo irraa kaka'e jechuudha waan daddaffiidhaan sirreessiif jecha itti waan hin yaadinii fi salphamatti qabee deemaa jira jechuudha achitti immoo yoggaa kennaa kana ani baasu gammachuu isinitti dhagahamuu fi warri keessattuu kubbaa lukaasis harkaatis jechuudha walumaa gala warri ispoortii jaalatan jechuudha fedhiin akkam isinitti akka dhagahamu abdiin qaba koomentii jalatti naaf barreessanii jechuudha kanaaf hangasiif turtii gaarii isiniif jecha karuma qophii keenyatti isin dabarsaa acha marka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma akkuma isin jedhe jechuudha karaa dirree kubbaa miilaa isin garsiisa erga dirree kubbaa miilaa isin garsiiseen booda karaa dirree kubbaa harkaatti kunnaa jechuudha kanaaf dirreen kubbaa miilaa akkam jira warri jettanii yaadatan Star daandii isaa ka eeggate jechuudha akkuma biyyaa san jira surprise awwaaras akkuma biyyaa san qabaa jechuudha kanaaf kun akkatti ilaaluu dandeessanii sirriitti miidhagaa jechuudha dirreen kubbaa miilaa kanaaf kun akka jiru gartanii awwaaruma akka biyyaa san fa'aa qaba baay'ee namatti tolaa keessatti yoggaa kufte fa'aa biyya yaadataa jechuudha kanaaf erga kana laaltaniin booda karaa dirree kubbaa harkaa keenyatti isin garsiisaa jechuudha namoonni tokko tokkos kun akkuma gartan ispoortii fi waan garaagaraa hojjetaa jiranii reefuu duudaa jiran jechuudha ijoolleen hin dhufne kanaaf xumura qophii keenyan na duukaa turan affeerraa kiyya karaa dirree kubbaa harkaa daawwattoota fi kabajamtoota kennaa jechuudha dirreen kubbaa harkaa immoo akka biyyaa sanirraa adda standaardii isaa ka eeggate jechuudha ka kubbaa miilaa akkuma reef laaltan awwaaraa fi waan garaagaraa qabaa jechuudha kanaaf kun immoo amma reefuu yoo dirree kubbaa harkaa jechuudha maraba sirreessaa jiranii akkana jira jechuudha of eeggannaa irratti taphatan yoo irratti lafaadhaan garuu simmintoon nama cabsa kanaaf mee waggaa ijoollee waliin sabasabaman jechuudha warri itti gaafatamtoonni kubbaa fi warri jalatti argaman maatii ta'an hundi isaaniitti waggaa walitti qabaman mee wajjumaan laallaa kanaafuu ni laallaan xumura qophii keenyan duukaa turan.
Shabaar qabu daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma reefu waadaa isinii galee jechuudha. Garee kiyya wajjin walitti dhufeenya goonee jirra. Kanumaaf kanuma qophii kiyyaatti deemna. Qophiin har'a qabadhee dhufe saapiraayiziidha jechuudha. Hiriyoonni kiyya akkamitti akka irraa qeebaranii fi akkamitti akka irraa fudhatan wajjumaan laallaa jechuudha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaan wajjin turan affeerraa kiyya itti gaafatamaa garee isaanii kara kiyyatti affeeretiin kennaa ofii kiyyaa fide jechuudha. Kara isaatti kennaa jechuudha. Achi booda immoo kennaan sunis maal akka ta'e akkamitti akka dalagamee fi immoo maaliif akka dalagame kara xumuraatti isinii waan ta'eef anuma wajjin turan isin jedha. Boleh kurang lebih maganagaan untuk maganagaan pun kesini jenna, kanatang sudah atau si tapi yang mau komunikasi nanti hal sudah tapi tu gua tadi sebenarnya yang tadi banyak nama teruda sudah kanatang sini aku masih belum sini kasih Koree keenya kunni miseensa ofii gala akkamiin akka jabeessee deemu kun silaa wanti miseensa kana jabeessee deemu maal akka ta'e kaayyeeffatee karoorfatee waan jiruuf jajjabina miseensa kanaa fi mooraalii miseensa kana jabeessee fuulduraafis akkamiin akka miseensi kun jajjabaatee inni si'aayina ispoortii kanaa qabaatee akka deemu waan muuxannoo ofii qaburraa si'aayina ofii qaburraa miseensa kanaaf haamilee ta'a jedhee yaade. Saapiraayisii waan qabnuuf nu hundi keenya jechuudha. Gamanumaan qopheessa waan kanaa qopheessa saapiraayisii keenya kanaa maal akka ta'ee fi maaliin akka ta'e maaliif akka ta'e nuuf ibsee akka saapiraayisii nu godhu kabajaan affeerannaa jechuudha. Oke, galatooma isin jecha ammas karuma hojii keenyaa deemna ammas jechuudha. Asiin koreen keenya asitti argama xumura irratti maal akka jedhuu fi miseensa keessallee namoonni tokko tokko yaada isaanii maal jedhanii akka nu ibsan wajjumaan daawwanna. Mee kanumaaf kennaan kiyya maal akka ta'e hiriyoonni kiyya ni gammadanii fi hin gammadanii wajjumaan laallaa. Kennaan kiyya kana Argani mere surprise jechuudha. Itti gaafatamaan koree kennaa asitti adi'aatu manni tokkotti ol baasee kana fakkaataa jechuudha. Maqallee maal jedhee akka dalagame osuma ilaaltanii jechuudha. Garee surprise kana fakkaata jechuudha. Haamileen keessan du'a maal? Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkana fakkaata jechuudha. Gareen kunis tiimiin kun tiim kush jedhama jechuudha. Kanaaf maqaa chaayinaa kiyyaatiin yoggaa muggaatu gammachuu guddatu natti dhagama jechuudha. Kanaaf galanne isaaniif qopheessu jechuudha. Maqaa keessanii fi maqaa daawwattoota kiyyaatiif kabajaa narraa fudhachuu keessaniif galatoomaa jechuudha. Asumarratti jechuudha adda dureen tiim kanaa mee maal akka jedhu karuma isaa isin dabarsaa maqaa ofillee ofii na agarsiisu mee karuma isaatti isin dabarsaa jechuudha. Karena kennu keessaniif galatooma jecha arginee mire arginee rami namni saapiraayisiin kun wayim saapiraayisii sangoon isan gammachiisne jira akkamiin ibsanna gammaduu keenya kana jechuudha an akka waliigalaatti jechuu barbaade yaada addaa odoo hin taane nama akkanaa of keessa qabna wal dhageenyami nama akkanaa of keessa qabna laal nama boruuf utubaa garee kanaa ta'ee deemuu danda'u nama warra haamilee hin qabne haamilee ta'uu fi danda'u laal warra hanqina si'aayinaa qabu si'aayina ta'ee fi nama deemuu danda'u nama akkanaa kana of keessa qabna jechuudha aga nama akkanaa nu keessa jirutti aga nama akkanaa qabnutti jarana haamileen keenya ni du'a tattaaffiin keenya ni hir'ata maal taateem itti ba'aa deemna jechuudha nama akkanaa of keessa qabaachuu fi nama akkana sammuu ofiirra darbee kan nama saapiraayis godhu kana harkachuu keenyaaf akka garee keenyatti gammachuun nutti dhaga'ame. Kanattaan Sudaan harkitanii hirtanii wanna saapiraayisii nu qophaa'e harkitanii hirtanii ammas gana yoo si'aayinaa fi cimina amalli keenya kun haala kanaan itti fufee si'aayinni keenya kun haala kanaan itti fufee tarii nu duubas jiraachuu danda'a kan biraas kun garee keenyami
Ifama maqaa koo isinitti nimne. Namni nan beekne illee jiru maqaan koo michuu bohaarsan jedhama. Kanaaf jecha yoo akkanatti haamilee qabaannee waliigaltee qabaannee akkanatti waan waliin jennu wal jalaa fudhannee yoo waliif beekne ganaa garee biraarra hiyyuu waa hedduu qabna jechuudha. Garee biraatiif barumsa muuxannoo gaa dabarsuu dandeenya. Walii gallaami? Wanni akkanaa arma dura dirree kanatti uumamee hin uumamne. Maaltu fidee walii galtee fi kabajaa fi jaalala fi siyaasni nu qabnutu kana fide jechuudha. Amma siyaasni fi kabajaa walii qabnuu fi tattaaffiin ispoortii kana irratti qabnu gama kiyyaan akkanumatti o'ee deemuu qabaan amaana kooti. Tamaam. Kan nu kenneen maal jennaarree ulfaadhu nu jiraadhu kanumatti utubaa sibiilaa nu ta'ennaan utubaa keenya akka turee keenya wayiifuu akkuma qumatiin nu keessa mul'atu kana yaadanillee nu keessa mul'ate waan kana sammuu keenya kana nu gammachiisee jechuudha. Kanaaf jecha ammallee akkanumatti nu keessa mul'atuun akka garee keenyatti ergaa garee fiyyaata jechuudha. Tamaam. Walii galaan koree ni jira waan ta'eef koree kootitti waan hafe silaa jedhu akka isinii dabalu kabajaan isaan affeerraa isaanuma dhaggeeffata. Okey, asirratti dabalamee jechuudha. Koree immoo maal akka jedhuu fi inni ilaallaa ka uffanni inni uffatee jechuudha. Maliyaan kun maaliyaa OMN jechuudha. Kanas ka garee biraattuu kennaa kenneedha. Kennaa kana immoo ani akka jaraa ta'e irratti hin hirmaanne. Mee kanaafuu itti aansetiin gammachuu itti dhagame akka inni nu ibsu asumaan isin affeeraa jedha. Duraan dursaa tiimii kana dura akka dubbadhuuf carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa isin jechuu barbaada. Namoonni baay'een maqaa koonii beektu maqaan koo Rashid Said jedhama. Wanni jechuu barbaadu waan baay'eellee dubbatameera. Wanni ani dubbachuu barbaadu yoo jiraate obboleessa keenya sarpiraayiz nu gochuudhaan rispoonsara maaliyaa keenya kan nuuf ta'e baay'ee guddaa galatoomi jechuu ni barbaada. Kanatti aansuudhaan tiimiin kun tiimii yeroo gabaabaa keessatti ijaaramee ga'umsa cimaa naamusa cimaa fakkeenya tiimota nu dura ijaaramanii ta'uu isaatiif hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu tiimiin keenya ijaaramuun isaa ji'a tokkoof walakkaa yoo ta'edha. Yeroo gabaabduu kana keessatti namoonni waliin beekne walitti dhufnee carraa baqattummaan biyya kana keessa jiraannus maqaa oromummaa keenyatiin walitti dhufnee maqaa seena qabeessa tiimii kanaa maqaa chaayinalaa obboleessa keenyatiin kuush jennee moggaafachuu keenyaaf hedduun itti boonnaa hedduun akka itti boontan. Egaa akkuma beekamu tiimiin kuush hundeeffamni isaa yeroo gabaabaa keessatti ta'us miseensa nama 33 ol horachuudhaan naamusa ittiin bulmaata shaakallii fi sochii cimaa taasisuudhaan fakkeenya tiimiidhaan hafanii yoo ta'u gammachuu guddaatu natti dhagama. Baay'een keenya harcaatinis jiraatu yeroo jalqabaaf maaliyaan karaa obboleessa keenyatiin ispoonsar godhamee yeroo nuu kennamu dabareen itti aanu maal ta'uu qabaa waan jedhu tokkoon keenya ni beekna natti fakkaata. Kanaaf iyyuu saayinuma dirree seenuun duratti maaltu akka nurraa eegamu beeknee sochii qaamaa akkas fakkaatu kana taasifnee gara dirreetti yeroo seennu naamus nuti agarsiisaa jirru naamusa gareedhaan biraaf fakkeenya ta'u. Ta'ee akkuma amma jiru kanatti akka itti fufu kabajaan isin gaafachuu barbaada. Dhumarratti obboleessa keenya jiruu baqattummaa kana keessa jiraata. Maqaa akkas fakkaatu maqaa seenaa qabeessa hundee oromummaa kuush jedhee maqaa shoo isaatiin tiimii kennaaf yeroo moggaasu of duratti maqaa moggaasuu qofaa miti maqaa moggaasuu irra darbee humna qabuun beekumsa qabuun dandeettii qabuun yaada sarpiraayiz akkasii yaadee maaliyaa kenna maqaa saniin nu maxxansiisee ispoonsara nu ta'ee jedhe kana of durattis
haaluma kanaan itti fufii kennaa kee kana dachaan bakka si haa buusu jechuu ni barbaada. Kanaaf miseensa keessaa namni tokko lama kennaa kanarratti miira isinitti dhagame akka ibsattan isin affeeruu barbaada. Miira keessan kana kan ibsattan immoo gara leenjisaa kennaatti isin dabarsaa. Leenjisaan kabajan gara nama lamarraa yaada barbaanna. Akkuma waliigalaatitti yaadni nu kenninu gammachuu irra nutti dhagahame kanaa fi haala gareen keenya fuulduratti itti deemuu qabu. Adeemsa amma kana dura deemaa turree fi kan kana boodallee deemuu dandeenyu wal qabsiisnee akkamiin akka hamilee keenya hamilee amma qabnu kana akkamiin akka haga xumuraa deemuu ni dandeenya. Rakkoolee immoo wantoota kana nu jalaa duubatti hambisuu danda'a. Akkamiin akka of jalaa hambisuu dandeenyu walitti qabdaniitiin ni yaada kennitan jechuudha. Miseensa keessan nama lamarra. Tole duraan dursee qabxuma isin jedha sararnaa kennuu keessaniif dhugaa dubbachuudhaaf tokkoffaa irratti obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa hawaasa biratti illee bakka birattuu fudhatamaa yaada fi qalbiinis qabus jechuudha. Saatira yookaan kennaa addaa kan nuu kennuu isaatiif yeroo fi agartee qabeenya fi aarsaa godhee as cinaa dhaabbatu isaatiif jalqaba irratti maqaa qeerroo Oromootiin guddaa galatoomna jedhaani. Itti aansuudhaan immootu dhugaa waa'ee kennaa kanarratti hundaa'ee jechuudha waan baay'ee tokko jechuudha maqaan biyya akkuma jedhamne biyya baqattummaa keessa jiraannu jechuudha. Gochiin yookaan dalagaan inni hojjeteetiin saartaa nu godhu kun immootu maqaan inni moggaase illee maqaa jaalatamaadha maqaa Oromooti. Baqattummaa keessa illee jiraannu jechuudha waan addaa kana jechuudha kan argine. Kanaaf nuti immootu ammaaf immoo lafaa dhufaadha. Baasii tokko akkas kan leenjii qotaa jiru jechuudha. Kana keessatti jechuudha haalaa fi amallee yeroo ammaa kanaaf qabnu baay'ee waan nama ajaa'ibu akkasumas leenjisaa keenyallee asumaan galateeffatu barbaada maaliif innis yeroo fi aarsaa godhee fi beekumsa illee aarsaa godhee cinaa dhaabbateetiin humna qabuun beekumsa qabuun leenjisaa jedha jechuudha. Guutumaan guututti gareen kun jechuudha akka sadarkaa guddaa irra ga'us gamanumaan abdii qaba jechuudha galatoomaa barbaada. Maaliif waan hamilee qabnuuf tattaaffii fi naamusa gaarii waan qabnuuf fedhii ispoortii waan qabnuuf ilaa bakka sanaa geenyeen nu shaakala jalqabne ji'a gana guyyoota muraasa jechuudha. Kana keessaan guyyaan shaakaluu jira darbee shaakaluu jira. Garuu murteessaan maaliif fedhiidha namni guyyaa dhufetti fedhii isaa seeran baafatee naamusa isaa eeggatee kan sammuu isaa haaromsee boqotee galuudha. Kana waan ta'eef amma hoo kan silaa wanti amma shaakalli kana duraa waliigalteen kana duraa kana nuuf fide daran kan kana caalaa laal ifatti bahee sini galtee ifatti bahee wanni silaa garee keenya kana akka amma maqaa dhaame kanatti ammallee isa itti aanu akka gareen keenya kun maqaan isaa dhaamu lafa qabatee akka deemu adda duree garoota biraa akka ta'u wantoonni nu barbaachisan wanta nu hanqatanoo jiraate kanuma walitti himuudha waan biraati miti. Galatooma jalqaba kabajamtoota adda duroota nu fuuldura dhaabbatanii yaada nu dhiyeessanii fi kabajamaa obboleessa keenya irra surprise nu godhuudhaan guyyaa gammachuu irra kanaaf garee maqaa bareedaa maqaa Oromoo biratti ulfaataa ta'e kana nu moggaasuun kabajaan baga guyyaa irraa kanas geennee baga walummaanuu gammachuu irraa kanas geennee jechuun barbaada. Itti aansuudhaan akkuma beekamu anillee isin adda ture isinitti makamuu kiyyaaf baay'ee tokkoon itti gammadee jira. Gammachuu kana immoo isinitti makamee argachuu kiyyaaf ammas irra deebi'ee baay'een gammadee isinis akkanaa gabaabsiin qaba galatoomaa isiniin jira. Waa'ee naamusaa waa'ee kana sana jedhee wanni dubbadhu hin jiru. Har'a wanni itti dhagahamee an dubbachuu dandeef waan tokko qofa amala miira tokkummaa jaalalaa fi waan kanaan adda garee biraa irraa dhabee asitti argachuu kiyyaaf akkanumatti itti fufiinsa ammallee immoo umrii isinaa dheeressuun jedhama. Inni itti aansee waan jedhee ijoollee hin qabu gammachuu irraan waan tokko illee hin qabu. Gamanumaan obboleessa keenyaan 1 2 3 subscribe jechuun barbaada. 1 2 3 subscribe. Okay, duraan dursaa carraa lammataa argadhee isiniif yaada kennuuf leenjisaan keenyatti gaafatamaan keenya carraa naa kennu isaatiif galatoomi jechuun barbaada.
Wanti dura osoo hin jedhin hafee fi osoo hin jedhin irraanfadhe tokko maanni isinitti fakkaate obboleessa keenya sarpiraayiz nu godhe kana chaayinala qaba. Chaayinalli isaas maqaa tiimii keenyatiin waan ta'eef tokkoon keenya guutuun sooshaal miidiyaa nama fayyadamuudha. Chaayinala isaa kana laayik sabskiraayib gochuu akka hin irraanfanne isin jechuu barbaada. Okey, daawwattoota keenya deebi'een jira galatoomaa isin jira isinis galata guddaa qabdanii. Maaliif yoo jenne jechuudha gareen kun tokkoffaadha. Garee hundarraa tokko adda waan ta'eef wanni na kakaasee waan kana keessa na seensee jechuudha. Garee kamirraayyuu adda waan ta'eef tokkoffaa jaalala walii qabdan, amalli isin qabdan, tokkummaan keessanii fi walii yaaduun keessan uummata kaan irraa waan adda ta'eef akka waan kana uumuu na taasisee jechuudha. Iti kanaa miti duratti immoo waan biras kennaan gurguddaanis ni qophaa'a jennee waan abdii qabnuuf taphoota garaagaraatu jira. Garema jechuudha uummata biyya keenya Oromoota wajjin taphannutu jira. Isaan bira taree jechuudha uummata biyya kanaa wajjin leen akka jarraa taanee yoo taphannu taate wanta gurguddaatu qophaa'eetiin eegaa jechuudha fuuldura keenyatti. Kanaaf kana jechuun immoo fuuldura keenya dursa keenya wal jajjabeessuu fi hamilee walitti horuuf malee kun kennaa guddaa miti. Maaliifuu akka amala keessaniitiif akka isin wal jaalataniif kun kennaan isiniif maluu miti. Maaliifuu ka'umsa waan ta'eef jecha waan kana isinii qopheessee jechuudha. Duratti immoo akkanumatti jaalalaa fi kabajaadha yoo ka wajjin turtan taatan yoo ka wal jaalatan taatan durattis kennaan gurguddaan waan jiraatuuf kanaaf kennaa kanarraa fudhachuu keessaniif gammachuu guddaan natti dhagahame. Ammas immoo wannan asirratti sitti jechuudha jaalalli keessan gammachuu fi miirri isin qabdan kun akkasumatti akka hanga dhumaatti akka itti fufu jechuudha. Maaliifuu nam tokko biyya namaa kana keessatti biyya baqaa kana keessatti akka obboleessaa wallaaluun sanbira tareetiin akka maatii tokkootti wallaaluun baay'ee namatti ulfaataa jechuudha. Kanaaf jaalalli isinii waliin qabdan Oromoota biraatiif immoo akka fakkeenya ta'u waan abdii qabuuf namoota biyyoota biraa jiranis akka waan fakkeenya ta'uuf waan abdii qabuuf jechaadha waan kana ka godheef. Kanaaf jechuudha akkanumatti itti fufaadha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya erga isaan maliyaa uffataniin booda waan isaan fakkaatanii fi akka isaan itti babbareedan booda walitti deebina. Turtii gaarii isiniin jedha galatoomaa. Aisha maarka fuudhe daawwattoota keenya duyda biyya laala maal jedhu. Warri garee keenya jala jirtan jechuudha hundi keessanuu akkana fakkaatanii. Kanaaf takka hunda isaaniitu isin agarsiisaa jechuudha garee keenya. Rakkoon qaba. Akkana jiranii jechuudha gareen kunis garee kush jedhama akkuma jirtaniin daawwadha. Akkana fakkaatan kuno. Hedduu miidhaganii jiranii hedduu miidhagan. Kush jechuun kanaa jechuudha. Akkana jiran hedduu namatti tolanii. Manni fakka malee margi.
Wazi bayar dari nampak.
Wal kesini dah waktu tu kena aku mari kita jangan kena berbeda na. Aku pokok berat dan on dia misalkan terapi anak dan jangan tak main. Harus kisah ni cat, ni jelas semua. Semuanya.